Tolee, nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilma isaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko hunduma keessaniif haa baay'atu. Buloota kiyya hafuuraa akkam jirtu nagaa keessan obboleessi keessan nagaadha galata Waaqayyo. Magaraarri isinii baay'atee jireenyatti jiraattanii isa jireenya nuu baay'isee gooftaa guddaan galateeffadhaa. Jedhee nu salphifne jedhee nu kabajee jedhees gadi nun taasifne jedhee nagaa keenya bakkatti eegee isa kana hundumaa godhee gooftaa guddiseen galateeffadhaa. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaa wanta ammaatti barachaa jirru Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:1 kaafnee isa jiru mata duree Yesuusitti qabamaa jiraadhaa jedhu. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatanii maal akka ta'an qabxii 7 laalleerra. Garaana nyaatte utuu hin fixin akka hin dhiifne waan ta'eef qabxii hafesinii xumura. Warri ammaatti dhaggeeffatta Waaqayyo isin haa eebbisu. Warri immoo hin dhaggeeffatanis Waaqni isin eebbisu dhaggeeffadhaa ishee. Nama ajjeesu nama jiraachisa, nama salphisu nama kabaja. Karaarraa nama kaachisu karaattis nama deebisa. Warri dhaggeeffachuuf yeroo qabdanii yeroo kennitanii hin filannoon banne. Gooftaa maqaan isaa ulfaatu. Waan sirkatti butute si jabeessa Waaqayyotti dubbate. Haleluuyaa. Waan sin harkatti laabe namoonni waan sin harkatti mummudhuke dhaggeeffadhaa. Atoon barsiisus hafuurri Waaqayyoo waan natti muqabaa. Ilaa'oo raajii gurri biyya coomee dheetanii ofirratti dhaggeeffadhaa. Dhimma dhaga'u ija isaan argan malee. Yeroo baay'ee achii si baasee dhaggeeffachuutti dubbii Waaqayyoon jala darbe jara keenya. Raajiitu Tsiyooniin nama ga'a miti sagaleedha malee. Akka jedhu macaafni Waaqayyo hin dubbate kan inni dubbate hin ta'e. In abboome kan inni abboome ka'ee dhaabate. Akkanan godhanaan jedhe Waaqayyo. Waan nama baay'ee harkaa kufe dubbadheen sagaleedhaan lafaa kaasaafinaan jedheera. Dhuma kana achi hin ka'u waan atette. Amma waan dhageen haasa'eera. Ila dhaggeeffadhu. Hin ka'u kana achi waan atette. Hin kaasa inni immoo lafa. Maal goota jennaan dhaloota kana sagaleedhaan gargaaranaa. Warra wanti garagaraa wanti baay'een jireenya isaanii irratti bakka argate irratti taphachaa jiru namoota baay'eetas keessa jira. Akka jedhe gooftaan koo nan baasa qabaa kana keessaa naan jedhe Waaqayyo. Kaan qabaa dhukkubaa keessaa ba'u, kaan qabaa yaaddoo keessaa ba'u. Wantumti isaan godhan akka daaraatti waan harkaa bittinnaa'u, warra waa harkaa bittinnaa'u wanti isaan godhan kan wal hin qabanne as gidduu jiru. Akka jettu kana achi dubbii koonaan si gargaara. Uraabaa gabaa sheelaadiyaa raafamaa si jalaa hin ta'u dhaabbataan si godha. Haleluuyaa. Wal daddarbaa hin ta'u walan si qixxeessa. Nan gargaara dubbii koonaan si gargaara jedhi dhaloota kanatti mi naan jedhe. Doorsisi garagaraa warra jiru. Doorsisa garagaraa ammas mul'atan dubbachaa jira. Doorsisi garagaraa kan irra jiru. Karaa namaas nama ta'oo godhatee seexaan doorsisa isaan doorsisaa kan jiran. Wanti isaan doorsifaman sun deebi'ee abjuudhaan illee kan itti dhufu. Irriibaa baannan takkaa deebi'anii irriiba kan irraa. Doorsisa diinaan garaa raafamaa kan jiru. Akka jedhu gooftichi warra ila ittiinan salphadha jetteen deebitee akka kabajamtu nan godha. Si oolcha malee waan ati sodaatte kanatti si laadhu. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Heela baraa gaddaa laa baraa diyaa. Namoota nagaa manaa ba'anii mudaa wayitti godhee seexanni galchuudhaaf itti dhaadatu
namooti 8 as gidduu akka jiran guyyaa kaleessaa Hafuurri Waaqayyoo natti hima. Akka jedhe gooftichi haalelooyaa nagaatti baase kolfa diina kee godhee sin galchu rifeensi mataa kee hin buqqa'u. Waan sitti dhaadatutti sillaadhu biran si dabarsa. Immo'amtu simmo'achiisa. Kana hundumaa keessatti garuu sagaleedhaan sin gargaara jedhiitii dubbadhu naan jedhe. Nagattanuu sin hin gatu. Haleluuyaa. Nadhiiftamuu sin hin dhiisu. Waadaan si wajjin qabus hin diigu jedhi naan jedhe abbaan ko. Namoota yaadanii karaa gaa'elaa irra deddeebi'anii madaa'an. Waa kana cufanii teechisan. Akka jedhe gooftichi isa dura ofii keef itti madoofte amma garuu isattiin madoo, isattiin gaddin, isatti wayyoo hin jenne ansii ta'u amma natu sii hojjeta. Abeet abeet. Isa duraa keessa natu hin turre situu filate malee ansii hin filanne amma garuu edha. Haleluuyaa. Ofiifan sii ijaara. Wantan sii ijaaru kan ammoo nama baay'eefan gaaddisa godha. Madaa qabamu namooti baay'een as keessa. Kan gowwoomfaman namoota baay'eetu gidduu kana jira. Egaa namoota kana nan fayyisa naan jedhe Waaqayyo. Waan itti caba kee irraaffattuun sii kenna. Ela baradana. Sheedaa kaaturra bagadala baradia. Siifan ho'a, siifannaa, sin gargaara. Isa sirkatti butute siifan jabeessa. Tora bagadala bara. Iddoo jireenya keetiif argama keetii nan jijjiira. Haleluuyaa. Amma ila waan itti madaa kee caba kee irraaffattuun sii godha jedha gooftichi. Haleluuyaa. Kanaaf ani hin beeku waansaa waan kufaan sagaleedhaan kaasaa, waan laafin sagaleedhaan jabeessaa, waan humna dhabettan sagalee erga humnan itti godhaa. Dhaloota kanatti isa kana naa himi. Namoota sodaa Waaqayyoo keessaa dhabame garaa Waaqayyoo baay'ee itti gadde waanuma arganitti kan bu'an, waanuma argan irras kan dhaqanii qubatan goofticha akkannaan jedha. Manaa baatee salphattee akka hin galleef waadaa na wajjin galte isa diigde deebisi haareffadhu, si wajjinan kakuu haareffadha. Hin dagatin akkattan lafaa si fuudhe jedhi dubbadhu naan jedha Hafuurri Waaqayyo. Hin dagatin. Namoota akkina gurguddaa keessaa fuudhee Waaqayyo balbala banee fi har'a haalli mijannaan waan garagaraa keessa fagaatantu jira. Hin dagatin jedhi naan jedha. Hin dagatin. Sodaasi keessa qorreera. Dur baay'ee Waaqayyoon kan sodaattan. Sodaa Waaqayyoon musin keessaa sokke amma. Wanta Waaqa sodaa jedhu dhiiftaniittu. Qoosaa kara deemaatti dachaatan. Waan kadhata jiru irraa fagaattaniittu tarree oduu ooltu. Gooftichi naa deebii siifan deebi'aa jedha. Waadaa wajjin qabnu haareffannaa jedhi naan jedha. Mee kanarroon badaa keessa fagaadhen deebi'u waanan xummuruu dhufeen xummura. Yoo raajii guyyaa biraas walitti deebi'uu dandeenya. Evarados elagada barra jali varadia. Evora kataina. Yale haleluya. Yaadame akka yaadame waan ta'uu dide. Karoorfame akka karoorfame waan ta'uu dide. Isa miilanaas naan milkoofne bakka kan koommaanuma dide dubartii jettu tokkotu jira. Ingoota wal siin qabatu. Iyyaaddaa akka yaadden ta'u. Oyinaa ta'eera samiilanaa ittaa garuu akkasin ta'u. Xiqqoo gidduu ga'ee sirkaa babbada. Akka jedhu yes. Amma sagaleedhaanan si gargaara. Akkanni deebi'ee duubatti sirkaa hin deebinettan
humna koottan sii erga, sagalee koon itti sii erga. Amma gaa anatu sii hojjeta, walan sii qabsiisa. Hin sodaatin, hin raafamin, afaan guuttattee yeroo taasoftuun sii fidaa jedhinaan jedha. Yaaddaan ta'u, karoorsitaan ta'u, kanan godheetta akka yaaddesiin ta'u, wal si jalaa dheecha. Egaa akka jedhu gooftichi sagaleedhaan walitti sii qaba, amma siifan dhaaba. Isa sirkatti raafame kana dhaabbataan sii godhaa jedha. Beeta. Dhaabbataa sii ta'a. Ulfinni Waaqayyoof ta'u. Dubbii Waaqayyoo amanamaadha. Mee Wangeela Yohaannis 15 irra jirra. Lakkoofsa 12 kaaseen dubbisa akkas jedha. Egan dubbisee kadhannee itti fufnee xumurra. Abboommiin koo isa kana. Ani akkan isin jaalladhe isinis wal jaalladha. Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennu irra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u. Waan ani isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. Yes, ameen. Hin kadhanna. Galanni siif haa ta'u. Sagalee qabda. Dubbiin kee gaafa ergitu waan haaraa godha kan kee dubbi. Waa moofaa namarraa baasa, eenyummaa moofaa, ilaalcha moofaa, yaada moofaa, qalbii moofaa, deemsa moofaa, waan moofaa namarraa baasa. Ila dubbadhuuti waan moofaa ijoollee kee irraa baasi. Heeraa baagaadhaa laabaraa dhiyaa. Dhiidaanaa shibaaraa kaataaya. Dubbadhu bageetaa Yesus Kiristoos waan hin barbaachifne baasirra qoraa baagaadhaa baasheenaa dhiyaa. Waa garagaraa waan itti qabatee jiru, waan itti maxxanee jiru irraa kan adda hin bayinati kan irratti jibbite kunoo amma sin kadha. Abidda gooftaa Yesuusiin haa ba'u ijoollee keerra. Heeraa baagaadhaa sheenaa baaraadiyaa. Haa ba'urraa abidda gooftaa Yesuus. Wanti fedha kee malee namarra taa'e. Angala'ee haa ka'urraa bageetaa Yesuus. Yesuusin kadha nutti dubbadhu. Sagalee kee nu barsiisi. Maqaa Yesuus Kiristoos. Ameen. Inni kaleessa bira koo har'a maaliif ta'e diina koo? Nama amanachuun salphina, naa wayyaa gooftaa ulfina. Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Inni kaleessa bira koo har'a maaliif ta'e diina koo? Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Inni kaleessa bira koo har'a maaliif ta'e diina koo? Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Nama amanachuun salphina, sittan siqaa gooftaa ulfina. Inni kaleessa bira koo har'a maaliif ta'e diina koo? Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Nama amanachuun salphina, sinaa wayyaa gooftaa ulfina. Ameen. Ani faarfataa miti. Natti dhumnaanan faarfadhe. Qabxii torbaffaa irratti dhaabne guyyaa kaleessaayi. Saddeettaffaa akka jedheen jalqaba lakkoofsa 14 irra waan jirtu tokko akka jedhe waanan isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. Hey, hallelujah. Yoo maal goota? Yoo faarfattan hin jedhu, yoo lallabdan hin jedhu, yoo raajjan hin jedhu, waanan isin abboome yoo gootan isin firoota kooti. Intina sirriitti dhaggeeffadhu.
Yoo waan ani isin abboome ama lallabaa koo raajii koo paastarii koo hin jedhu ka የተቀባ ሰው hin jedhu namsee kee amaaru የተቀባ ሰው naan jedhe odoon taane yoo akkas taatan firoota kooti jedhe otoon taane waan ani isin abboome yoo gootan wayyo nam amma faarfanna malee waa waan nu abboome hin goonu lallabna malee waa waan nu abboome hin goonu irraanya malee amma moofna be waaqayyo moofna hin dhabne siin jedhe hin dhabne warra tisiisan kanniiseedhaan kana baay'eedha isaanii hin dhabne maaltu dhabame reewna jettan kan faarfatanis miti kan lallabanis miti kan raajanis miti kan abboomamantu dhabam maaltu dursaree yoo naan jettan abboomamuudha ka ilame gooftaa Yesuus Kiristoos waddaallee Yesuus iyyee jetta taanaan Yesuus jaallachuu jechuun abboommii isaa eeguudha abboommii isaa eegi hin dhageessaa Hallelujah sin jaaladhaan jedhi jaalalli kan ibsamu abboommiidhaan abboomi waaqayyoon jaallachuu jechuun abboomamoota isaa raawwachuudha ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2-3 waaqayyoon yommuu jaallannu abboommii isaa raawwanna abboommii isaa kun immoo waaqayyoon jaallachuu jechuun abboommii isaa raawwachuudha abboommii isaa kun immoo ba'aa ulfaatoo miti isa kiiloogiraama meeqa fuudhanii gateetti irra wal kaa'an miti intina abboommii waaqayyoo ba'aa ulfaatoo isa ba'aa ulfaatoo hin taane kana raawwachuu dadhabna kaanu immoo isuma dadhabne akka jedhe gooftaan waan ani isin abboome yoo gootan jedhe isin firoota kooti yoo lallabdan jedhe ijoo yoo faarfattan jedhe yoo raajjan jedhe raajota koo jedhe paastaroota koo jedhe yoo akkas taatan jedhe waan ani isin abboome yoo raawwattan jedhe hin machaa'inaa amma toota na fuula ciqilee tokko si gadheerechitee maal jedhaa jetta kunoo akkanuman jedhe waa baqqaa hinde akkanuman jedhee siin jedhe abboommii koo yoo raawwattan jedhe malee yoo naa raajjan yoo naa faarfattan yoo waldaa faana dhaqxan hin jedhe yoo maal gootan jedhere yoo abboommii koo raawwattan isin maal kootedhe joo firoota kootedhe haalelooya firri immoo wallagaa atin abboomamta taanaan ati fira waaqaatti taanaan waaqa dhageecha Abrahaam fira waaqayyooti macaan Abrahaam waaqa dhage atoo eenyu dhagaa jirta amma daameen gurra kan biraatti qabaniiru intinaafaa dhaggeeffachaa oolu caccabsaa kana caccabee asirraan bu'ee asirraan falaxame atoo akka hin falaxamne of eeggadhu kanuma kukkufee odoo eegdu atoo akka hin kufne kanuma gaa hankanaa kanuma waan ani isin abboome yoo gootan jedhe isin firoota kooti ati fira waaqayyoo ta'uu kan dandeessu yoo abboommii waaqayyoo raawwatte firri afaan hin miti siin jedhe akka abboommii raawwattu barbaada waaqayyo maal abboommii waan gurguddaa lama of keessaa qaba tokko raawwadhu kan jedhu lammaffaa hin raawwati akka jedhu macaan waan hamaa dhiisi waanuma gaarii ta'e immoo raawwadhudha amma kaanu immoo maal godhaa jirraa waan gaarii ta'e raawwannu waan hamaatti dachaane namseen waa maaru hin ta'u siin jedhe akkatti taa'ee ijoo hin ta'u jedhaa sinuu kan akkamitti ta'a hin ta'u amma nama wanti guyyoota kana lamaan sinitti haasaa ture kun ammoo warra akka fiinyaa of afuufanii jiru kana dhaggeeffatanii mollu xarragee jedhama maal asii godhe maal antee numa xarragee kan jedhe nama manbaa geetaa bayyesuus kanaan odoo nama taate odoo si bira jiraadhee uleedhan numan si dabaddabee mootummaa kaasi galchee danna jedhaa miti ani maal jedha an dhukkubsatanii jiru kan fayyanii jiru maaliif akkas ta'a yoo naan jettanii hundatti tola sitti fakkaataa kun hin gubatu as keechaayyuu gubadhaa ittiin fayyu taaneen gubadhu maal galche anaarani jiru amma isa na ilolu kanaaf anaaran jiru aari sirriitti aari waaqa baartasitti fakkaate moo aari sirriitti aarati maal taate ata seexanaa hojjedhu nu kan waaqatu hojjenna aari sirriitti aarati warri isin aarse aaraa sirriitti dabalaati ammas kunoo nan dubbadha Haariin kan eenyu akka ta'e gargar baafadhu an seexanaati ati immoo ka seexanaa hojjettaan immoo ka waaqaa hojjennaa akkamitti silayyuu al ta'an haree aari sirriitti aari warri siin taaneen jedhe warri sii ta'e immaa kana liqimsittiin nama taata saddeettaffaa warri Yesuusitti qabamanii jiraatan isa saddeettaffaa firoota waaqayyooti fira isaati diina isaami fira isaa
Diinni keenya kan faallaa keenya deemu nu balleessu, firri keenya immoo kan nu bukkee dhaabbatu. Yesus haleluuyaa. Isin firoota koote maal koo firoota koo. Egaa fira waaqaa taate waaqa dhagaye. Abrahaam fira waaqayyoo ta'e waaqa dhagayeedha. Waaqa dhagayee baheen kasarre. Amma namni baay'ee kan kasaaratti name maalitti onaan jettan han salphinatti naqee ta'e tarree salphinaa keessaa kan mata dhukkubbiin amantaa ifoodii fakkeessee akka olaa jaanjoon qabdee jaanjaanachuma maaliif yoo naan jettan waaqa dhaga'uu waan didaniif. Waaqa dhaga'uu diduun salphina fida. Ulfina fidee iyyuu hin beeku. Waaqayyoo dhageesse garuu lafa gogaa irratti milkooftaati. Waaqa dhaga'iga. Waaqayyoo kan faarfatan caalaa kan lallaban caalaa dhaloota isa dhaga'an barbaada. Dhaggeeffadhu waaqayyoo. Amma nu amma nama dhageenyu waaqa dhageenyu. Waaqa dhagaa jara keenya inti naannama akka keetiiti waaqa dhaga'iisittan himaa jira. Waaqa dhaga'iin jedhe. Waaqa dhaga'i. Inti naan akkas naan jennaanan akkas godhen jedhin fuula ciqilee tokko si gadheerechite waaqni naan jenne waaqnoo jedheera inti naan jedhe. Kan waaqammoo kan namaa caala. Amma tokko ta'anii lallaba seexanaa dhaggeeffachaa oolu namsee isaanii amaaru. Hin darbitaa jedhaan waaqayyo hin darbitu jedhaan seexanni immoo dhaqee meeqa dhaggeeffatta ka kamitti gorta waan dhaggeeffattan gargar baafadhaa qaama dhaga'uu qabdan dhaga'aa qaama dhaga'uu hin qabnetti gurra qabdanii mataa ofi dhukkubsina. Seexana dhaggeeffachaa hin oolin hin darbituu seexana maa dhaggeeffatta naman hin darbita sasiin jedhe waaqayyo of amansiisi bakka hin darbita kanuma amma kun olu taalii gadu taalii hin qabu kanuma hin jedhe. Anati darbitu immoo yoo sitti raajame amma sitti raaje odoo hin taane yoo abboommii raawwadha abboommii. Abboommii bakka waaqayyoof abboomamii akka jedhe yoo na jaallattan jedheennan isin waan ani isin abboomu yoo gootan firoota kooti jedhe bakka firoota kooti. Ani garboota isiniin hin jedhu jedhe garbichi mirga hin qabu kaa nuu mirga nuu kenneera galanni isaaf haa ta'u. Isin anan fo'anne anatu isin fo'ateedha amma Yesuus hin fo'anne isatu na fo'ate malee galanni isaaf haa ta'u. Egaa warri Yesuusitti qabamanii jiraatan isa 8ffaa firoota waaqayyooti fira bakka waaqa dhaga'u waaqa dhaggeeffa firri wal dhaga'aatis waaqa dhaga'i bakka ati kan waaqa dhaga'uu diddu yoon beekta karaa mataa kee irra gaafa buutu gaafas ka enema inni maal samaam jettaa tamaariffa qayyarte ani immoo kottu waan tokko sitti hima boru amma akkas jette amma arra nomaayyuu dhaga'u jettemi boru waanuma dubbattu akka si yaalaa hin banne ani kunoo sittan himaa jira waaqa dhaga'i siin jedhe. Waaqa dhaga'i. Warri waaqa dhaga'ani gadi hin ta'an ol ta'u malee warri waaqa dhaga'ani lafa gogaa irratti milkaa'u warri waaqa dhaga'ani lafa namni milkaa'ee hin beeknetti milkaa'u warra waaqa dhaga'u waaqa gargaara si haa gargaaru amiin jedhe. Kanuma. Kanaa warri Yesuusitti qabamanii jiraatanii firoota waaqayyooti kaa fira isaati haleluuyaa. Firri immoo wal dhagaa waaqa dhaga'i. Saglaffaa biyya lafaa moo'u. Biyya lafaa namni moo'uu kan danda'u faarfatee miti lallabee miti. Maal ta'ee miti haleluuyaa jedhee miti akkamitti moo'a biyya lafaa namni. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan maal ta'uun jedhe jara keenya biyya lafaa moo'uu siin jedhe. Amma akka mamma bashitaa kan akkuma nama paaraasitaamolii barbaadu ergaa barbaadan deemina dhaggeeffadhaa sagalee waaqa. Akka jedhu ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5:5 irratti akka jedhe eenyutu biyya lafaa moo'uu danda'a mallattoo gaafiirra kaa'ee raawwateeti Yesuus ilma waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa moo'uu danda'a. Amma biyya lafaa moo zimmaareedhaan miti sibkatiidhaan miti raajii dubbachuudhaan miti waggaa dheeraa mana waaqayyoo keessa jiraachuudhaan miti Yesuus isa amanannaa jireenya keenyaa ta'etti jabaachuudhaan biyya lafaa kan moonu. Haleluuyaa. Moo barbaadda taanaan Yesuusitti qabamee jiraadhu namni Yesuusitti gaafa qabamee jiraatu moo'amaa ta'a otoo hin taane moo'ataa ta'a. Moo'achuudhaaf immoo moodeela jireenya isa ta'e Yesuusitti qabamee jiraadhu. Si haa gargaaru amiin jedhe. Iyyen. Biyya lafaa moo'a maal biyyi lafaa? Hamina moo'a malee haminni sammuu. Soba moo'a malee sobi sammuu. Jallina moo'a malee jallinni sammuu. Amma baay'een keenya mo'attoota odoo hin taane mo'amtoota. Irra deebi'u baay'een keenya mo'attoota odoo hin taane mo'amtoota. Amma waan mo'amnee maal jennaan ajjeesi jedhu waan garaagaraatiin gaafa mo'aman akkas jedhu hin sobu. Hinduutu immoo hin sobda malee odoo duute silaa shaggaadha. Hinduutu hin sobda sobdeen ajjeesetta. Amma ajjeesi haasoftu maal ta'a?
Najiraachisi nan jiraadhaa gaafa jette maal ta'a? Najjeesi itti zimmaaree baastate hilamee dhaggeeffadha. Mo'amtanii hin jiraatina mo'adhaa jiraadha. Akka jedhu macaan waan gaariidha namaa mo'i malee hamaas hin mo'in jedhe. Roomee boqonnaa 12:21. Waan gaariidha namaa mo'a malee hamaas hin. Amma kaanu baay'een keenya waaqumti nu haa gargaaru malee mo'amtoota malee mo'attoota miti. Ilaamee jira keenya namni mo'ataa ta'uu kan danda'u lallabees miti raajees miti faarfatees miti waggaa dheeraa mana waaqayyoo keessa jiraatee miti. Yesuusitti amanuu duwwaadhaan isatti amane sanatti immoo jiraachuudhaan biyya lafaa kan mo'uusin jedhe. Yesuusitti qabamaa jiraadha. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatani biyya lafaa mo'u malee hin mo'aman. Biyya lafaa keessa biyya lafaa gaafa jennu wanta biyya lafaa keessa jiru hamina biyya lafaa, jal'ina biyya lafaa, xuraa'ummaa biyya lafaa, wanta gadhee biyya lafaa keessatti argamu mo'amanii hin jiraatan. Amma namoota baay'ee sobii mo'eera, jal'inni mo'eera. Mana mamachiin mo'eera. Machaa'ina jira keenya jal'ina machaa'aniiru amma namoonni baay'een. Oduudhaan machaa'aniiru amma bashitaa kana. Amma irraatti dhukkubi mana yaalatti laayibiraatoorii kamitti argamuu dide amma hamiidha. Namoonni baay'een amma hamiirra oolama. Hamii kana laa facaasaa oolu guyyaa guutuu. Maal waaqa hojjetatti fakkaataayi? Gattaayi. Iyyeen gattaayi hin jedhe. Tara gaagga'iiti of laale waan keessa jirtu. Biyya lafaa moo? Namni biyya lafaa gaafa moo'ee waaqayyo wajjin jiraachuu danda'a. Nu biyya lafaa moo'uudha amma dhagaa maal acheel ba'uun maal godhuun maal dhagaa falatuun hin barbaachisu. Maal barbaachisa reewu naan jettan bakka Yesuusitti qabnee jiraachuudha. Nu haa gargaaru ka. Amiin jedhi. Itti qabamaa jiraadhaa inni nama hin qaanessu. Itti qabamaa jiraadhaa hin jedhe inni nama hin qaanessu. Akka jedhe gooftichi wangeeluma Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti anatti qabamtanii nagaa akka qabaatta. Maal taatanii jedhe joo anatti qabamtanii. Edaa nagaan Yesuusitti qabamanii jiraachuu keessa jira. Warri dirree wayii keessaa shubbisaa immoo nagaan narraa fagaateera jettanii fuula ciqilee tokko sigadhee hirkitanii ofiisa baaraa jireenya keessanis abaartanii akka gootu situu nagicha irraa fagaate Yesuusitti qabamanii jiraadhu. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan nagaa qabu. Amiin jedhe. Taanii nagaa qabu, kaanii nagaa qabu, baanii nagaa qabu, galanii nagaa qabu. Warri nagaan sin irraa fagaate homaa raajiin barbaachisu kun Yesuusitti qabamaa deebi'aati. Isarraa hundee san irraa fottoqxani. Achitti itti deebi'aa hundicharra yoo jiraattan malee wanta hundicharra jiru hin argattan. Nagaa argachuun barbaada manan baay'een. Nagaan Yesuus keessa jira kaa Yesuusitti qabamaa jiraadha. Isatti qabamaa jiraadha. Saglaffaa biyya lafaa mo'aa inni. Warri Yesuusitti qabamanii jiraatan biyya lafaa moo? Kurnaffaa hafuurri qulqulluun isaa wajjin si wajjin ta'u hafuurri goofticha namni hafuurri waaqayyoo wajjin jiraate hin jabaata malee laafu. Hafuurri waaqayyoo hafuura nama jabeessu malee hafuura nama laaffisuu. Halleluuyaa hafuurri waaqayyootiin na keessa jira jettee jal'ina godhaa ol tataananii sobda daana'oo biraatti si keessa jira. Hin dhageessami? Daana'oo biraatti si keessa jira malee hafuurri waaqayyoo otoo nama keessa jiru waan namni waan maqoshaashaa kanan waan makolkollee kana maan tarreedhuma waree kana noolu. Qilleensi mari'a. Hafuurri waaqayyoo gurbaa odeessi nama godha kadhadhu nama godha malee. Sirbi nama hin godhu hafuurri waaqayyoo faarfadhu nama godha malee. Hundumee kana faarfannaas sirbas walumatti cafacafan amma. Kunoo gattaay hafuura waaqayyoo na keessa jiraadhu immoo sanuu የእግዚአብሔር መንፈስ jedhu በጌታ በኢየሱስ ስም hin ta'u. Tarreedhuma arge wayii waanuma argeerran ta'a hafuurri waaqayyoo. Hafuurri waaqayyoo qulqulluudha. Iddoo qulqullaa bakka qulqullaa laphee qulqullaa keessas ta'a. Hin machaa'ina. Amma kaa gurbaa shawwadaa kana baranii nama shawwaddu malee waaqa shawwaddanii hin machaa'ina. Akkasuma jedhe. Shawwadaa bare amma nami keenya shawwadaa kana bageetaa bayi. Hafuurra waaqayyoon na keessa jira afaan tolfatanii haasa'u maqaa waaqatiin hin ta'u. Hafuurri waaqayyoo si keessa jira taanaan akkamitti si sirbisiisa? Akkamitti waliin dhooftuu si godha? Hafuurri waaqayyoo waliin dhooftuu nama hin godhu. Hin fakkeeffatina. Borcuu barbaannan achuma goraatii cuuffadhaa kottaa dhaqa fixadhaatuma kottaa. Amma gaaf tokko nuu faarfatu gaaf tokko immoo irra gadu sirbu. Isin fixannee dhaqaatii fixadhaa kottaa biyya rakkisinaati.
fixadhaa kottaa dhaqa cuuffadhaa raacetii wayii isin keessatti hafteetti kan biyya lafaayi dhaqaati gannaqaa kottaaf keessa hin ta'u isin jedhe. Hafuura waaqayyootitu yookaan hafuura qulqulluutu isaa wajjin jira. Hafuurri qulqulluu si wajjin haa ta'u amiin jedha. Hafuurri qulqulluu si wajjin taanani abdii isin kutachiisu si jabeessa malee.